me sagalee teegaa takka guyyoo fakkaatu tana irratti nu darbeeti me nu bobbashannansiisi अमी takka को तुम्हारा प्यार करेगा तुमसे कितना दिल नहीं देगा मेरा दिल तो जपाना हो गया कोई लड़की मेरा आंख देखेगा खाजल खाजल पानी इसकिरा करता है तुमसे मेरा साथ आ जाओ मैं दिल से मोहब्बत करेगा और fakkeenya fi dhufee warri Ameerikaa tokko dhufee Itoophiyaadha nama fakkeenya warri Itoophiyaa kanatti yoo bilbilaan haasa'u. Hello brother, good morning, how are you? Ogaa isan jedhani. Okay. I am fine, thank you. My boss. Itti warri Itoophiyaa kun jiru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا خيني قاقالي أكم جرتان نقا خيساني فيارا جرتاني سلامنا خيني خوني رابورك حوجة چايسين برهاغو عرانتنا مالك أبتير في تكولاني جاتشوني نولمو وان أجايبا وان أداتين كبادير في واني خونيس كيسوما جباتوكو كيسوما كان جالتان أكاني سنكو فالجيسو أكاني سنبشانيسو يروي هدو إيغا جرتان imala dheeraarraa nu wajji dhufee sagantaa keenya irratti nu wajji argamee jira. Meegaa assalaamu alaykum jennaani nu faana tura isin jenna. Keessummaa keenya baga nagaan dhuftee. Duraan dursee wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh isin jenna. Gaa dilee isin nu faarsinaa isin ta'uu baattu baga wal argine baga wal dhufne baga isinilleen kabajaaf jaalalaan miidiyaa keessan kamirraattuu ka fayyadamtan irratti keessummaa addaa gooteen affeeruu keessaniif baay'ee si galatoomfadha. Baga nagaan dhuftee wallaahi affeerraa keenya kabajjee asitti nuuf argamtee amna dheertuu deemtee dhuftee ilaa isin nuuf argamuudhaaf hedduu takka gammachuun nu dhagahamee jira. Namni saniifuu hordoftoonni kiyya akka gaarii siqee balajeetii yaada. Meegaa gamanumaan keessummaa keenya mee maqaa keef nu beeksisi baga nagaan dhufte. Akkuma beekamu maqaan kiyya kan sooshaal miidiyaa irratti beekamu Guyyoo Xiqqaa jedhama. Garuu ka abbaan kootii fi haati konkolaa baasan Obsaa Ahmad Umar jedhama. Akkasuma dhalataa godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultumii jechuu barbaade ani ilma sani. Okay, ana Odaa Bultum Obsaa eenyu jette? Obsaa Ahmad Umar. Obsaa Ahmad Umar. Dhalataa godina Okay, Obsaa keenya. Odaa Bultum. Ana Odaa Bultum. Obsaa keenya welcome. Baga nagaan dhuftee guyyoo xiqqaa naan jaan jettee guyyoo xiqqaadhaati dhugumatti guyyoo xiqqaadha. Dhugaa an akkasuma jeetii yaada gaafaan si agaruu fi gaafa wanni ijoo guyyoo lammaffaa jee si yaamuu ni danda'a. Hordoftoonni illee gaa namni hedduun irra caalaan si beeka jeetii yaada akkasiin beekne illee arrasii wal wajji asirra wal baratanii inshaallah yoo rabbi jee. Akkasii mee guyyoo keenya gaa amma obsaas jee sinii yaama guyyoo xiqqaas jeetiin si yaama maqaa lachuu fayyadamuun rakkoo wayii qaba. Takka rakkoon qabu maquma feeteen na yaamuu dandeessa hundinuu natti mi'aawa beeku. Ayyee akkas taanaan nama rakkoon qabu gaa bareedaadha. Mee sagalee teegaa takka guyyoo fakkaatu tana irratti nu darbeeti mee nu bobbashannansiisi takka gaa jidduudhaan qilleensa nu buusime. Gaa sagaleen tun akkuma Miidiyaa kanaaf. namoonni hedduun ni beekanii sagaleen sanduuqa keessa na dhiiftee na biraa feemesii taatee beektanii namoonni hedduun ni yaadata. Anilleen sagalee na dhiiftee na biraa deemti kana jalaafuun qabu jalan tattaafatuu qaba jedheetiin gaarra hunoo gara keessummaa addaa teessin biratti argameera. Ji'ootaaf waggoota hedduu fuula miidiyaalee hawaasaa akka tiiktookiitii fi feesbuuka gubbarratti sagaleen xiyyeera dhiiftee akka malee garmaamte guyyoo xiqqaa jechuun namoonni hedduun bu'aa hedduu irraa buufataan ana gammatti illee waan akka irraa murkoone sanduuqa reeffaa keessa na dhiiftee sagaleen na biraa deemte jechuun balbaloome har'a immoo keessummaa kabajaa gootee naamtu kuullee abdii yuutuuba isii hunda saabskaraayib godhu waan isiniin qopheessitu hunda keessummaa keenya karraa jennee asitti isinii qopheessine kan hundumaayyuu akka hordoftan gaafii kabajaa jaalala isin gaafaan. Harki sii dhabamuu qabu wallaahi.
Waaw, maashaallah sirraa jeetiin jira. Meegaa gamanumaan sagalee teetana sagalee uumamaati moo sagalee guyyaa keessaa argatte moo maal nyaatteeti mee sagaleen tun taa maaliiti mee iccitii kana baruu qabna nu barsiisi mee iccitiin kun haa maaliiti dhugaa. Guyyatti maastikaa 12 nyaadheetiin sagaleen tun naa dhufte. Guyyatti maastikaa 12 taa akkam nyaatte maastikaa akkamiin dhiiroo nuyi minuutis ni nyaannaa gaa guyyarraa akkanatti sagantaa babbareedaatti itti. Namoonni hedduun bishaan maal dhugdee maal nyaatte jedhu kun ammoo nu beektaa illee rabbi namaa kennu. Nama akkaan jaalattu yookaan dinqisiifattu sabni Oromoo dinqisiifatu sagalee guyyoo waarii abbaa jirmaa ti kan shaakalu yookaan fakkeessu. Namoonni hedduu jaalatanii kanarraan illee kan ta'e jalqaba bara 2019 koronaa vaayirasii firaaktirooti baaraatoorii saandiroom dhibeen namootarra namoota darbuun qofaasisuun nama hedduu kan bolchu kun chaayinarraa biqiluun biyyoota gurguddoo akka Ameerikaatiif Awurooppaa baankii fi taankii qaban hundi isaanii tikeetii du'aa jiruu jira jedhaan gaafa inni jedhurraa kana eegalee achirraa egaa sagaleen kun guyyuma keessaa naa dhufee jechuu barbaade. Guyyaa keessaa argatte guyyaa keessaa mee akkamitti argatte haala akkamitti dhugumatti maastikaa nyaatteeti moo bishaan biyya biroo amna deemtu deemtee dhugdeeti moo akkamii mee nu ibsi iccitii kana baruu qabna mee nutis waan godhuu waan barbaannuuf anfaan akka sagalee dhalaatti dhalaa keessaa wayii jirti amma anaat ta'uu barbaada naa himi mee iccitii kana. Tufaana taatee mukarraa nyaatan gaa sagaleen inni beektamin tiriniin hedduun dhufaa ammallee nama san dinqisiifatu dhufaa. Waan dinqisiifatu tokko waan jaalatu tokko gaafa fakkeessuudhaaf halkanii guyyaatti kaatu wanta san irra ga'uun kan waan hin oolle waan ta'eef walumaa galatti waan ani dinqisiifadhuuf naa dhufuu danda'e hedduun itti gammada happy. Wallahi itti gammaduu qabda sagalee hedduu bareedaa sagalee wallahi amma uumama keetiin seehuu ture malee sagalee guyyaa keessaa sii dhufte takki guyyaa keessaatti ridiingii gootee baratte jee hin yaanne wallahi mi haala akkamiin goote mee jaluma deemteetuma sagalee isaa dhageeffachaa tiridiingii goote moo akkami naaf hin galle naa ibsime ifa naa godhe. Sagalee kanaan kan haalan jaaladhuuf gaafa pirezidaantiin Ameerikaa Abba Joonaald J. Trump yoo waa'ee isaa kaasu akkasuma waa'ee Mooskoo Raashiyaa gaafa kaasu akkasuma waa'ee Iraan dhaabbattoota ayyaanaa gaafa kaasu waa'ee gaanfa Afrikaa yoo kaasu biyyoota Arabaa kana yoo kaasu sagalee guyyuu waaree yeroo hunda jala deemuutiin dhageeffadha. Isaan qofa osoo hin taane sagalee dandeettii gaan of himuuf osoo hin taane waa fakkeessuu irratti uumama kiyyattuu gaafa ijoollummaarraa hin qaba. Mana barumsaa keessatti gaafa barannu sagalee adda addaa fakkeessuu gaafa namoonni bakka namoonni wal qunnamanitti sagalee namootaa adeemsa namni kun akkamitti akkam akka adeemu waa'ee kanarratti muuxannoo bakka shaakala durumarraa hin qaba rabbi kunaa kennu waan biraa immoo waa takka hin beeku. Maashaallah honuu dandeettii addaati bar sagalee garaagaraa qabaattee haasa'uudhaaf carraa akkana argachuun waan bareedaa bar kan hin didin waan bareeda waan gaarii qabdaan nin jaaladha amma waan akkanaa kana qabaachuudhaaf hedduu natti tola wallaahi dhugaa. Abshir. Mee akka dhageenyatti gaa kara miidiyaa kanarraa akka dhageenyatti akkaati samma nu xuuxetti afaan hedduu dandeettii hedduu afaan garaagaraa afaan 7 beekaa jaan. Afaan akkanaa kanoo afaan osoo hin taane loqoda jaamaa misa? Loqoda sini jaamaa afaan sini jaamaa afaan simbirroo kan beekaa waraabessaa fa'aa beekaa. Akkana si godha yabaasa attamtaa jee har'aa olii nutti hin fidin jeemee fidigaa nutti boombii nu dhoosigaa. Amma dubbachuudhaaf afaanuma ilma namaati kan hin danda'u jechuun afaan beekuu qofa osoo hin taane Actually, afaan sun itti dubbataman loqoda afaan sun itti dubbatutu jira fakkeenyaaf warri amma arabiffaa yoo fudhanne arabiffaa biyyoota baay'eetu fayyadamaa Afrikaa keessaa Eeshiyaa keessattuu baay'inaani haa ta'u malee araboonni kun akkuma biyyoota garaagaraa keessa jiran loqoda garaagaraa kan mataa ofii of danda'e qaban loqoda kan akkamitti fakkeessuu dandeessaa gaafa jettu fakkeenyaaf Suudaan arabiidha arabii ta'ee immoo loqoda addaa qabaa. Masriin akkasii araboonnummaan kunummaan baadiyyaa fi magaalatti loqoda adda addaa gaafa haasawaa isaanii kan mul'atan jechuudha. Amma san keessa akka fakkeenyatti yoo fudhanne biyyoota baadiyyaa goleessaa keessarra Eeshiyaa kana keessa warroonni akka Hindii fi Baangaalii Paakistaanii dabalatee
biyyoota Arabaa kana keessa gaafa jiraatan waggoota 20 wayii ta'anii afaan Arabii kana sirriitti kan dubbannu jiru. San keessaa yoon si kaase amma gaafa telefoona haasoftu. Assalaamu alaikum baba. Ana fi hada awwaliji hada sana. Ana Arabi qasam billah ma fi maalum. Ana عليهم واحد 20 سنة أنا داخل هنا. عليه الراتب أنا 1200. هذا ما في فايدة. ماما بلاد مالنا ماما يبي مستشفى. بابا مالنا في مستشفى. هذا هرم مالنا في أجوز. بچا كل مدرسة. أنا أوس فايدة هذا. أنا كل ساعة صبح ساعة كم سقوم أنا سكول. هذا كله في مشكلة. أين فرما في كفن. هورغور يبتي. أشرا يوفر أنهم فكنيا سوداني قافة بالبلان بيها صوتو. هلا السلام عليكم يا محمد رشيد. أخبارك يا زول؟ تمام؟ والله أنا دقيت على بلد أقول محمد رشيد محمد حمدان يقولوا خربت البلاد ذاتها ولا جر الحرب والله العظيم. أنا رسلت البارح 3 مليون وربع جر كلها جت أنرنيا والله العظيم عزونا يا زول gaafa haasoftu. Waan gaariidha wallahi. Itti ijoollee, ta nama guddaa, ta dhalaa, ta akkatti haasawanii jawwaala kan hunda godhuu dandeessaa jechuudha. Afaan Arabaa afaan Oromoo bira kuttee. Sana akkasumatti malee gatee fakkeenyaaf Masrii yoo fudhatte. Kun dandeettii addaati. مصري وفرت عامل ايه يا عم؟ هندسه والله العظيم انا امبارح جات من باب تسكروا كلكم وانت راح يرفع من درجه والله العظيم هندسه الله يخليك يا رب بالحوا كل طب يتي نكيسا مو عربوني فكينيا في وجهاتني عربوني كيسا تنا انا وبعديا دلغان صوت عربيه وفدته تليفون لكم شبكه وان باينا نكمل. هلو يا ابو محمد اخبارك شلونك؟ طيب انا عند العبل والله يجي كل شيء زين. انت وينك يا ابو محمد؟ انا دقيت البارح تعشها معنا الامالين واحد الباكستاني واحد السوداني قاعد هناك الليله تعش معنا. يا رجال تعال والله العظيم انا اليوم طلعت من الدوام ساعتين انا اجيت من عزبه. الله يا رجال بالراحه يلا بس يا رجال الله يا رجال بالله ولا اله الا الله هلا عم حوق الرجال يا عم حوق. واو والله ما شاء الله هركسي دوم كبا ستكاتا مورالين ستكاتا والله سلا شب رب والجلس يقوني أكتي بومبي الداس الدوسون كباو سلا غلطهم بلاس واهون اللي متي جرو yoo tiyaade maaliif jennaan treeningii baay'ee waan hin qabneef tarii akka inni barbaademetti mul'isuu dhabuu danda'a. Yeroo keessa jiru kana wajjin tahee akkaataa jireenya ta'e wajjin tahee waan tokko gaafa ibsitu gammachuu sammuu kan kee gammachuu qabaatu qaba fedhii qabaatu qaba waan sana keessatti mallee maal irra deebitee treeningii godhuu qabda. Kana hunda keessatti tarii yoo wanni guutii yoo jiraates gara fuulduratti akka guutu abdii guddaa. Okay, abshir. Mee ambika kanatti gaafiin qaba. Baangaalii fi Hindii naan jette. Baangaalii fi Hindiin kun tokko maami? Baangaalii fi Hindiin garaagarummaa qaban. Fakkeenyaaf Baangaaliin Itoophiyaa yoo taate Hindiin akka Keeniyaati biyyoota guddoo garaagarummaati biyyoota Eeshiyaa keessatti gurguddootti isaallatti. Keessattuu Hindiin bahaa jirti. Amma Eeshiyaa kanatti biyyoota teekinooloojiidhaan dandeettii adda addaa qabanii Eeshiyaa keessatti wantoota meeshaalee waraanaa wantoota ammayyaa ta'an fiilmiilee adda addaa akkasuma agarsiisa shubbisaaf aadaan isaanii bal'inni dachii isaanii seenaaleen isaanii hundi isaanii amantii hedduu baay'atu keessatti ta'an qabudha. Afaan Hindiitis lachuutu ni dandeessaa jechuudha. Walumaa galatti afaan kana danda'uu caala fakkeessuu irratti irra xiyyeeffadha. Sababni isaas maali beektaa? Wanta tokko gaafa fakkeessitee yookaan gartee irratti yaalii guddaa gootee onnee guutuun dubbatte akka nama guutuutti beekuu caala onnee horatte jechuudha. Kana waan ta'eef amma tokkotti nan danda'a waliigaltee guddaan godhaa nan haasaa bakka hojii kiyyatti nan godha filmii isaanii wantoota garaagaraa isaan fayyadaman kana gaafa laalu naaf galaa ittiin bashannanu jechuudha.
Hayyee mee hindii irraa nuti xiqqaa hindii irraa akkuma beekamu mee hindii keessan itti akka nuwaansituun barbaade. Afaan hindi kunillee garaagarummaa qaba fakkeenyaaf afaan warroota amma biyyoota arabaa kana keessa dhufanii ittiin hojjetanii fi fiilmii irratti baratame garaagarummaa qaba. Beektaa garaagarummaa inni qabu maaliif akkaataa kwaalitii gartee amma fakkeenya warri fiilmii hojjetan keessattuu ordoo afaan jedhamutu jira. Ordoon kun akka waliigalaati jechuudha. Hindii fudhata, arabii fudhata, ingiliffaa fudhata. Kana keessa biyyoota shan mooyaatu fayyadama waliigaltee isaaniitti akka intarnaashinaala fudhatanii jechuudha biyya san keessatti jechuudha. Kanaaf gaafa fiilmii hindii yookaan achirra jiru laaltee afaan ammoo fayyadama hawaasaa laalte garaagarummaa qaba. Amma kanarratti fakkeenyaaf meeraa neem obsaay आज इंटरव्यू ये कूले आप दिशा दे रहे हैं ना मैं हिंदी कितना पूरा मालूम नहीं लेकिन बात करेगा मैं बहुत प्रॉब्लम है भाई एक लड़की कितना अच्छा है मैं एक साल पहला मैं देखेगा मैं देखना मेरा दिल जुपाना हो गया बाद में आराम से पीछे में जाएगा ये मैं तुम्हारा प्यार करेगा मैं ऐसा में पूछेगा तू बॉडी काला में ऐसा में बोलता है हम वो बोलो ये बॉडी का काला है लेकिन दिल से आप इंसान का रिस्पेक्ट करेगा बहुत मोहब्बत देगा माले फॉलो ना गोडे चुचता आंपी को फॉलो की जत्ता वजरे चुचता माले चु सजचु मुझे ये तक जारदे दुबई jala deemee yaaladasii gaafadhe waggaa tokko dura ati gurraacha naan jettee ani gubbaan gurraacha malee keessi kiyya adiidhan jedheeni meera kittinaa dil muhabbat oogee onneen kiyya baay'ee jaalata jedha. Okay. Akkas jechuu jirta ammaati. Akka dilli haasoyte san ati gurraacha naan jettee ati adiidha naan jettee maal jechuu jirta? Dilli? Wallahi sanuma. Fooloo waliin teettee san guutuun. Amma fakkeenyaaf sanuma malee wanti biraati amma fiilmii keessatti hojjetan amma isaan fakkeenyaaf fiilmii isaanii keessatti. Ayyee siin jaaladha amma afaan Ingiliziin maal jechuudha? मेरा तुमसे प्यार करेगा ani siin jibbaa natti hin dhiyaatin qarqaraan hambee hin bahinii jechuun. Qarqaraan bahin kan jiru kan hambee kan qarqaraan qabdu beektaa hindi. Qarqara hin bahin harkaa keessa jibbeetiin jira. Koon asii godha ati bargaama afaan hindii keessatti qarqara hin bahin zayitii sitti naqoo didde kana fa'aa barbaadame kun hin jiru manni kuma akkasiitii bitu zayitii walitti naquu biti. Okay. Ani siin ana waan ta'eef walumaa galatti. Ani siin jibbeechuun beektu ani siin fadhu. मेरा को तुम्हारा प्यार नहीं करेगा हम सिंजाल डुएचो बक्का ani siin jaaladhu jechuudha. Haya. Ani amma dheertuun deemu jechuun. मैं अभी दूर में जाएगा दूर दूर बहुत दूर जाएगा बहुत न जाए ani amma kan barachuu fadhu waan biroo osoo hin ta'in yoon hindii tokko wajjin illee wal qunname siin jaaladhaa siin jibbaa siin fadaa ati eessa jiraattaa maqaan kee eenyu. Akkas taanaan kolleejjii banna dhuunee gaasiin qaraayisa dila kana hunda mee torbee kamiin qaraayisee fida. Ayyee rakkoon qabu kalaasaaf shirgalatoomi hanqanaa baradhee amma siin jaaladhu jechuudha akkasumas takkarra naa deebisime. नहीं कोरोजा मेरा तुमसे प्यार करेगा मेरा तुमसे मेहर परेगा यो फेतले अफा मंगालत मो अमी को तुम्हारी बालो आसी जेती बेट अगर अमी को तुम्हारी बालो आसी ओके मैं अफान हिंदी खाना नका गुयो आरियो संगो दीरन उबैरे Allahu Akbar kuwan takkan anggafata min mata daga gote isa Allahu Akbar आमी को तुम्हारा प्यार करेगा तुमसे कितना दिल नहीं देगा मेरा दिल तो चुपाना हो गया कोई लड़की मेरा आंख देखेगा खाजल खाजल पानी इसके करता है तुमसे मेरा साथ आ जाओ मैं दिल से मोहब्बत करेगा deema walirraa laatamee walitti kaayiraale quxuriin kudha shanii fi sagaltamii walitti irraa fagaatti. Okay.
wanni amma wal jala akka guyyuu waaree goote sanii dhiiroo maaluma jechuu ani Itoophiyaatti hin galu deemaa dhufuuf hin deemaa naqee balee jechuudha moo akkam jechuu Allahu akbar. Bakka loon olii farti barbaadde jedha warri keenya. ni niyyadha gaanis isa waan naa dhufee niyyadha Qabdee qabi jedha. Fassaradha. niin fassaradha akkamii garuu afaan hindii kun xiqqishoo ni dheerata gaafuma takka nama gaafachuuf maal dheerinni dilli kun Afaan hindiitiin gaaffii nama gaafatuun fakkeenyaaf waan akkaan afaan hindii qal'aalee tokko rabbi nan garsiifne maaliif jennaan hindii si amma fakkeenyaaf baay'ee laafata baay'ee salphaadha sababni isaas hee akkas qareegaa akkas taheegaa akkas deemaagaa jeegaa ayeegaa beegaa buuqlegeegaa beeteegaa suuyeegaa kun hundumaa jechuudha beektaa. okay ayyee Akka afaan torbamu meeqa dandeessaame afaan torbamu meeqa keessa afaan torbanirraa afaan takka hindii takka araba tokko afaan oromoo waasoytee jira afaan afurii si hafee gana Allahu akbar. Afur amma kam goona beektaa. Afaan tokko guyyoo waariyooti. afaan tokko guyyuu Afaan tokko arabii suudaaniiti. Afaan tokko arabii masriiti. Meeqa kun walitti? tokko afaan oromoo goone Kun ammoo walitti meeqa ture meeqa dhaqee hubeetta gara 12 deeme. Walirra naa dambani gaama lakkoofsa abbaa duulaan harkaan godhini. ayyee abshirsee harkaan godhu akkas taanaan bareedamee afaan biroo haa beektu haa dandeettii gaatti qabdu afaan waraabessaatis ni beeka afaan shimbirootis ni beeka naan jettee turte dhageetis hin ture. Afaan waraabessaas ilaaluun beeka beekta waraabessi hararsuun nama dhiisu yeroo amma dhaqee gaafa hin daawwee dhaqe afaan keenya beekee na reebuu danda'a. Garuu amma fakkeenyaaf ingiliffaa fakkeenya fudhannaa nama ingiliffaa hin danda'u haa ta'u malee loqoda isaanii keessatti gaafa ilaalu maal ta'a ingiliffaa hindiitu jira ingiliffaa Naayijeriyaatu jira Ameerikaa fi Awurooppaatu jira fakkeenyaaf yoo kan hindii fudhannee hello brother my name is Kajur 10 years living here 3 people working here I don't like another girlfriend don't talking here I drink cold water here is sleeping don't eating don't Okay. what you doing here brother amma kun ingiliffaa warra hindii jechuudha. Kun ingiliffaadha jechuudha. Ingiliffaa warra hindii. Ingiliffaa warra? Hindii warra hindii. Okay. Ingiliffaa warra Naayijeriyaa amma Naayijeriyoota kana fudhannee fakkeenyaaf Finfinnee dhufanii. Hey my brother, what you doing here? I am from Nigeria. Ethiopian people, Ethiopian ladies is very beautiful. I like one guy is here. 3 days here, 3 days here living. Stopping here, me here live. What you think? I don't like talking here. What you happy? I'm Nigerian people, African people, black people is the power. Ethiopian food, I very like. Thank you very much. Today interview me. What you happy? Is that I'm Nigeria. Or Nigeria to kuna. Okay. Warri fakkeenyaaf dhufee warri Ameerikaa tokko dhufee Itoophiyaadha nama fakkeenya warri Itoophiyaa kanatti yoo bilbilaan haasa'u. Hello brother, good morning, how are you? Oggaa isaan jedhanii. Okay. I am fine, thank you. My boss itti warri Itoophiyaa kun beekaa. What you happy? I'm calling in you. I calling in the United States of America. What you happy? I like is you help and live in Ethiopia. Yes, guys. I am Ethiopia. This is big country. I love it here. Yani beta warra Ethiopia warra akkana fastu jira fakkeenya. No, afaan shimbiroon nu feesa? Ka waraabessa loo amma fakkeenya fi kolfa waraabessi gaafa haraka argatu beeytanii. Aye, gugu. Sankawani tisa gugu. Ate eda dute, mame orokote, hotu deema nyaanna hajausan. Gugu san. Sanamma fakkeenya yoo fudhanne. Yaa. Fi afaanota danda'u keessaanii arabii kanallee
Aga boqoo bitaa takka nan beeka. Amaariffaa immoo aga jira kaalsiin jilbarraa gafa gaafa sanatti aga kaalsii kaatan sana ol hin beeku. Sanii ol hin beeku. Okay. Haya. Shurraaba agasin hin beekaa. Ingiliffaa kana Ingiliffaa kun ammoo tun beekaa qaama keessa na bittinnaa'e beekaa. Okay. Gargar baasuun dadhaboo walitti qabuun dadhabee harkaa taphaa liqaa'ee midhaan tokko gaafa facaasanii. Anamma afaan tokkoffaa Ingiliffaa jeetiin si qaba. Itti aansee Oroomiffaa jeetiin si qaba. Sadaffaa itti aansee Arabiffaa. Afuraffaa itti aansee Hindii. Shanaffaa itti aansee afaan guyyoo waarii ola garuu lammaffaarra ta'uu qaba. Takki takka faaramii? Loqoon isaa jechuudha. Loqonni isaa. Okay. 5 6 afaan waraabessaa 7 afaan shimbirroo. Afaan 7 dandeessa. Afaan 7 kana keessaa loqoda hunda kana keessaa loqoda kam silaa fayyadamtee sitti tola. Loqoda tokko bichaa fayyadamee yoo siin jaanii si uggunan tokko bichaan fayyadamtu biyya deemtu irraa siin jaan kan fayyadamu filatta. Yaa amma fakkeenyaaf garaagarummaa qaba amma maaliif loqonni akkaan jaaladhu afaan Oromoo keessatti kan argamu loqoda guyyoo waariiwwati. Loqoda osoo hin taane taalantii inni qabu mataa isaatti jechuudha. Afaan Oromoo keessaa kan filattu osoo yookaan kan haasoftu osoo naan jedhani guyyoo waariiwwatu filadha. Garuu addunyaarra waan deemuuf Ingiliffaan filadha. Akka addunyaatti filadhu waan naan jedhaniif silaa Oroomiffaa keessaa filadhu kutaa Oromoo keessa loqoda gartee ittiin jaalatu haasawuu fee tokko naan jedhanii loqoda naannoo Oromiyaa keessaa Booranaati. Guyyoo waariiwwatu kan jaaladhu kana. Garuu akka addunyaatti yoo na gaafatan afaan Ingiliffaa filadha. Ingiliffaa afaan faastii filatte afaan yaasalaam filatte afaan bareedaa afaan maal jechuun yaamanuu Ingiliffaan jechuun maal filatte jeetiin si eegaa ture anu. All right. I'm happy. I'm sorry. All right. Me afaan Ingiliffaa kana takka irra nu facaasime. Walitti dhaabuun beeku ta'an fakkeenyaaf. Hello everybody. Today on television. She's my sister in YouTube channel. Subscribe, share. After the English is very not understand. 50-50. Wow, mashallah, wallahi bareedaadha. Harka siileetiin jira galatoomii. Naaf jiraadhu horii bulii deebanii akkasigaa guyyoo waariiwwoo lammaffaa si moggaaseetiin jira uummanni si moggaasee jira anis si kanneetiin jira obsaa fi guyyoo waariiwwoo obsaa guyyoo waariiwwoo xiqqaa jeetiin si moggaasee jira gamanumaan gaagizee haasoo inni taphannee akkanatti itti fufu jiru mee biitti jiraattu biyya jiraattu silaa nu ibsite hawaasa keenyaaf akka jiraattu qaceellotti keessa babaasii adda babaasii nu ibsi sirraa barannaa gamanumaan biyya jiraattu illee waan hin beekneef jecha meetti fufiinsi hin jaa. Ani kan jiraadhu baay'ee galeessa biyya Arabaa kan taate Dohaa Kwaatar biyya bara 2022 waancaa addunyaa qopheessitee akkuma beekamu saniin dura beekamtee dullee dhabdullee bara sanii as hedduu akka addunyaatti beekamtii guddaa argatteedha. Achi keessa kan hin jiraadhu. Hayyee. Achi keessaa kan jiraattu biyya tam naannoo kam? Kun Dohaa jechuun walumaa magaalaa takka jechuu hin dandeenyu. Garaagarummaa guddaan qabu biyya guddoodhaa miti biyya takkittidha. Achi keessa safarri yookaan yoo jiraate gandi yoo jiraate malee wanta guddaa akkasitti fakkeenyaaf akka Suudii Sarriyaa Dammaa maal jedhan sana hin qabdu isin baay'inaan. Okay, naannoo isii. Okay, mee haa bika kana keessatti obsa wanni nu himuu qabdu mee biyya keessa jiraattu tana biyya Arabaa keessa jirta biyya Arabaa irraa haa galanii biyyi Arabaa akkanaa jee warra biyya Arabaa qeequun biyyi Arabaa tun sitti tolteetuma jiraachaa jirtamoo akkamii gamanumaanuu ammas wanni nu himuu qabdu silaa biyya galisiin jaanii filattamoo biyyuma tana keessa jiraachuu filattamoo akkamii nuuf ibsime barachuu barbaanna sirraa qooda biyya Arabaa. Walumaa galatti biyya Arabaa akkuma namni kun ilaalutti ilaalaa haa ta'u malee keessa biyya jiraadhu kana keessatti namtiin waan sintuun hin sintuqan. Garuu haalli jireenyaa nama tokkoof darbee tokkoof darbuu dhabuu danda'a. Nasibni ilma namaa kun tokko waan hin taaneef biyyuma fedhe yoo ta'e tokko milkeessitee tokko irraa galchitii waan ta'eef kan natti tolu keessa biyya kana keessatti atumti seera eeggattee sochootee taanan
wanta si barbaachisu sochii qabattee wanta si barbaachisu waraqaa kan kee haaromfachuu qabdu sana haaromfattee karaa seeratiin sochoote taanan eenyuun walqixa mirga kan kee siif eegama. Eenyuun dhaabbattee kasitti darbe wal falmuu dandeessaa ofirraa falmuu dandeessaa. Kana keessaan hedduunatti tola. Walumaa galatti Suudii fi Kaatara wal maddii qabnee yoo ilaalle Suudiin akka faranjiitti yookaan akka biyya Ameerikaatti ilaaluu dandeenya. Kaatara immoo akka biyya Awurooppaatti ilaaluu dandeenya. Amalli Awurooppaatii fi Ameerikaa maali garaagarummaan isaa yoo jenne Ameerikaan amma yoo ilaalte baadiyyaa keessa deemtee namoota garaagaraa dubbiftee dhungattee itti maxxanti. Garuu si arrabsitillee si arrabsitii garuu sitti maxxansu. Suudiin afaan akka waan akkasii qabdi si hammatti si arrabsitii si jeetii mirga kan keessatti hin eegu. Ameerikaan mirga eegdullee garuu amala sanii wal fakkaatan. Awurooppaa yoo fudhatte fakkeenya sitti sin tuutu sillee waan gootu sillee gargaartu sitti illee maxxantu irraa fagaatuma jiraatti. Mirga kan kennitu amaloota akka isaan qabdu jechuudha. Kan biraa kan natti tolu keessaa hawaasa biyya kanaati. Hawaasni biyya kanaa kan namatti tolu bara hedduudhaa kaasee uummata Oromoo bira dhaabbataa ture. Gamaaf gamana kan jiran rakkoolee adda addaa gaafa uummanni waan loobuu qabu gaafa uummanni gamaa gamanaa beela'u uummata miliyoonaan galchuudha jechuudha. Sammadditti illee hawaasni biyya kana keessa jiraatu naamusaan tokkoffaadha. Otoo haga fedhe wal miidhalleedha. Karaa kabajaatiin tasgabbiidhaatiin gara miidiyaa irratti osoo wal hin baafne kan keessa darbu jireenyi isaa gaddoof gadadoo addaa yoo ta'e illee wal gargaaree waliin keessa darbu hedduu natti tola. Uummata duhaa Kwaatar keessa jiru kana tolfachuu barbaada haala kanaan jechuudha. Abshir hayyee mee gamanumaanuu ati amma gara Itoophiyaa galtee jiraachuuf filannoo qabdamoo biyyuma san keessa jiraachuu murteessitee jirtamoo dhuftee nu ilaaltamoo kamisila? Kun egaa filannoon ilma namaanuma karoorfatee ilmi namaati kan murteessu rabbii. Qubattee jirtaan si'ateechi. Jechuun biyya kan koo galee ilaalee ni fedhaa. Jireenya biyya kiyyaa nan fedhaa. Garuu jiraachuuf wantoota na barbaachisan itti imalarra jirra waan ta'eef gaafa tokko hin gallee akka namatti jiraachuuf kan jedhu biyya keenya. Hayyee gamanumaan mee ammaas gaafii biroo si gaafanna dalagaan kee maali meecha keessatti? Dalagaa akka uummanni baratamee warri biyya sanii dalagu dalaydamoo dalagaa dhuunfaa mataa keetii qabdamoo moo dalagaa namaa dalaydamoo hojii mataa keetii takka qabdamoo akkamiin sila? Ani walumaa galatti hojii mataa kiyyaa qofa danda'e jiru. Wantoota hawaasni dalagatee jiraachuun akka nama tokkotti kan jiraadhu akkuma nama tokkotti dalagattee jiraatu. Dalagatee jiraadha. Waan bareedaadha. Mee silaa gamanumaan jechuun miidiyaa garaagaraa irra hojjedhu siin jaanii carraa garaagaraa sagalee qabdu kanaan afaan qabdu kanaan carraan sii bahee takki miidiyaa garaagaraa irra hojjechuun siif dhufe sooshaal miidiyaa irra dalaguudhaaf carraa bareedaa qabaattee akkasumatti dalaguudhaaf karaan sii baname gamanumaan ni dalaydaan wajjin namni biroollee yoo si gaafate dhufee keessaan qophaa'aadha. Ani miidiyaan hedduulee na gaafata ture haa ta'u haala jireenyaa biyya jiraadhuutii wajjin kan naaf mijatini gara fuulduratti miidiyaan akkasitti na gaafatu yoo jiraate haala naa mijatu irratti ilaalee yoo isaaniif tole hojii hojjechuun fedhii nan qaba garuu xiyyeeffannaan kiyya miidiyaa mataa kiyyaa banadhee gara fuulduratti waan danda'uun irratti hojjechuuf fuulduratti abdii guddaa qaba. Waan mataa keetii jechuudha. Abshir rakkoo hin qabu inshaallah. Mee duba ammaaf dalagaa dhuunfaa mataa keetii keessa jirtaa jechuudha. Ammaaf dalagaa nama hatattamaan sii dhuftee dalagaa akkanaa waan akkanaa barbaanna waan akkanaan hojjedhu waan mataa keetii takka waan mataa keetii takka yoo namni sii banee hojjettee miidiyaa keessa waan mataa keetii gaazexaa ta'uu beeksisaa haa ta'uu waan garaagaraa afaan kee kanaan loqoota qabdu kana carraa kana fayyadamuu dandeessaa. Kun yoo dhufe hin jettuu na fakkaata. Hayyamamaadha. Hayyamamaadha kanarratti hayyamamaadha. Wanta qabu tokko hawaasa kan keessatti tajaajilu of qofa tajaajilu osoo hin taane hawaasa tajaajilu jedhamta. Dhugaa keetti wallahi dhugaa keetti waan bareedaadha. Qaballee fayyadee ofillee fayyadu. Abshir rakkoo hin qabu. Haaya mee gamanumaan mee ilaalcha jaalala yeroo ammaan tana akkamiin ilaaltame? Jaalalti yeroo ammaan tana akkamiin jirti jaamme? Nuuf odeessi. Jaalalti ammaan kana sa'aatii 11 irra jirti.
Sa'aatii 11 sa'aatii 11 qasrii beektaa? Jaalalti zaman ammaan kana an akka kiyyatti sa'aatii 11 qasrii gubbaa jirti. Sababni isaas aduu itti dhoogaaf loo baatirii sa'aatii irra meeqa jirti tafa? naan jeegaa. Mee loo baatirii tana yaa naa mee abuu haa baradhuunis haa hubadhu mee. Walumaa galatti jaalalti dhugaa dubbachuudhaaf abbaa jirtu biroo jirti. Garuu jaalala osoo hin taane zaman ammaan kanaa keessatti wal sobuu, wal amanuu dhabuu, wal shakkuu akkuma jenne kan biraa kan jiru maali? Wantoota hedduutu jira. Akka Zaggaardiyaan bara 2019 ibsa tokko baasetti jireenya ilma namaa baay'eetti kan diigaa jiru jaarsaa fi jaartii akka waliin amanneef kan godhaa jiru moobaayila ta'uu balballoomsa. Wanti sun gaafa maali jedhee ilaalu moobaayilli amma jiru kun jaartiin hintee gaafa si biraa deemte amantee akka isiin gartee eessa akkasiin bulte yaalkanii guyyaa baqqaa eenyutti akka dawwalte qalbiin si yaaddu waan ta'eef shakkii amanteedhaan wajji jiraachuun ni ulfaata. Akkasuma jaartii biyyeettis fakkeenya nama tokko wal jaalattanii si amantee wal jiraachuudhaaf silkiin bilbila harka keetirra jiru kun akka nama si shakku godha. Asteessee bakka biraa kijibde waan ta'eef waan hin goone godhe jette waan ta'eef walumaa galatti jaalala ammaan kanaa sa'aatii 11 irra kan geessee gahee guddaa keessa kan taphate moobaayila ta'uu dandeenya. Faayidaa isaallee arginu jaalala keessatti jechuudha. Dhugaa kan itti wallaahi kana numa jedhe. Waan dhugaa jee wooma jiru kuni waan wooma amma zabanni ammaan tanaa ilmi namaatti jiru dhugaa kan itti galatoome hedduu takka. Sooshaal miidiyaa maal fa'aa fayyadamta? TikTok, YouTube, Facebook, Messenger hunda keessa ni jirta moo? Hundaa'uu keessa ni jira garuu kan carame beektaa raasa dhadhaa bahuu dide. Nagaa tokko raasii dhadhaa baasuun kun yaa hin oolleef olii ogaa guddate aduu itti bu'aratti fakkaate olii deemuu deemaa nama jira. Maqaan kee obsaa wanni jeetuma jira moo maqaan YouTube keetiitis haa ta'u TikTok keetiitis obsaa jee jira moo guyyoo waarii yoo xiqqaa inni sarchi gooname yoo namni si barbaadee si harkachuuf adi Facebook TikTok wanni hundi maquma kanaan jira. Maqaa kamiin jira mee ifibsi? Naa baasu ani illee naa ofiin jaaladhu malee guyyaa tokko takkaa guyyoo waarii jedhee banadhee hin beeku obsaa jedhee yoo banadha. Obsaa eenyuti? Jira? Obsaa Ahmad jira. Ayyee amma guyyoodhaaf mee dhaamsa guyyoodhaaf qabdu dhaami hara xumuraa dhiyaannee jirra waan ta'eef mee guyyoodhaan maal jettaan? Guyyoo yoo si dhagahee hayi namni kun akka kiyyatti haasawaa jedhee si ajaa'ibsifatee keessaan si dhufe maal jettaan mee? Yoo harka fuune kabajamaaf jaalatamaa guyyoo waaree abbaa jirmaa annama si dinqisiifachuuf sagalee kan kee oduu ati hin beekin halkan dhufee si jalaata keessaa nam tokko. Sagalee kan dhageeffattee akka gara fuuldeeffattee yookaan yaada naaf kennitu abdii guddaa qaba. Nama jaaladhuuf kabaju waan ta'eef hayyama kan kee osoo hin gaafatin sagalee kan keetiin sooshaal miidiyaa kana gubbarra buxxaanu qaba gandhiisa jedhee dadhabaan. Amma immoo gara miidiyaa kanaatti dhuftee yookaan hayyamnaa kennuu dhabuu kan kee gara fuulduratti kan laalu ta'a. Hedduu si kabaja. Big respect my boss. Fuuni mijatteen kan cartuu mataa qootota mataa distiitoon haga ammatti gaaffii fi deebii na wajji gooteen mataa dhukkubsuu gubbarratti argaa. Gaaffii jabbii na gaafaatti. Kana waan ta'eef fuulaniitu deemaa sabaskaraab tolchaa yoo lafaa dhufaa jirtu aartiin si yaman irratti burqe kana itti jabaadhaa isin jeen galatooma waan dhageeffatanii. Galatoomi teenkii obsaa keenyaa hedduu si jaalannaa si kabajnaa umrii dheertuu fi fayyaa si yaa kannu gaaf takka inshaallah ijaan wal agarree wal bira teenyee warra kana wajjin dalagu rabbi nu haa godhu. Akkasii gaa hordoftoota kabajamtoota keenya viidiyoon keenya har'aaf qabannee dhufne viidiyoo bareedaa waan gaggaarii chaalenjii waan garagaraa waan uummanni hin beekne obsaa gamanumaan akka bartan jennee jira. Obsaa gaa dhayxanii fooloo gootanii sabskiraayib illee gootanii warri isa dubbisuu barbaadan feesbuukii isaatiin obsaa viidiyoo bareedaa waan kwaalitii qabu waan garagaraa isin qabaddeetiin dhuma viidiyoon kun akka isinitti tolu abdiin qaba sabskiraayibii fi laayikii fi sheer heddummeessuu qabdan dhiyoo ta'an sabskiraayib godha laayikii godha dhiiseetiin jira maaliif beeytanii godhu jirtan jeeti hedduun isin jaaladhaa isin galatoomfadhaa nageenyaa turan isin jira. Ciao.